harka keessan karaa rabbii ol qaba rabbiin harka gabrichaa ana qullaa gad deebisuudhaaf irraa hin qaanfadhaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Guyyaan kun guyyaa akkaan jabaati guyyaa Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kabajamtoota obboleeyyan Islaamaa baga rabbiin guyyaa kabajamaa guyyaa qaalii kanaan nu gahe dhaamsiin anarraan tana dhaamsa gabaabaa kan isiniidhaan barbaadu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa kana guyyaa akkaan jabaati guyyaa kana keessatti nuti tatteenyeetuma maalayaan hin dabarsuu hin qabnu. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam addiinu nasiyaa jedhan diin kun nasiyaa toltuu walii yaaduu dhaamsa bareedaa walii dabarsuudha. Guyyaa kana keessatti insha Allah ta'ala rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala guyyaa kana akkaan gajjabeessee dubbate ergamaan keenyaas akkaan gajjabeessee dubbate. Guyyaan kun guyyaa akkaan kabajamaa qabu sawwaan ta'echa obboleeyyan kiyyaa dhaamsiin hangama lubbuu tiyyaaf isiniifis dhaamu yoo kan jiraatu taate guyyaan kun guyyaa keessa ta'anii zikrii heddummeessan guyyaa keessa ta'anii salawaata buusan guyyaa keessa ta'anii ergamaa rabbii itti faarsan guyyaa keessa ta'anii waan khayrii keessa hojjetan. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waa'ee guyyaa kanarraa dubbatu guyyaa kana keessa sa'aa takka ta du'aayin akkaan qeebalamtu tu jiraa jaan guyyaan sa'aan san kameennaan insha Allah ta'ala ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akjee keessaafuu asrii salaata booda guyyaa kana keessatti akkaan du'aayii heddummeeffadha harka keessan karaa rabbii ol qaba rabbiin harka gabrichaa ana qullaa gad deebisuudhaaf irraa hin qaanfadhaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ud'uuni astajib lakum nakaradhaa isiniif hin qeebala ogguu isin nakadattan ammoo ana harka keessan qullaa gad deebisu nin qaanfadhaa jee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam rabbii keenyaaf dhaamsa kan qaame. Saniifuu obboleeyyan kiyyaa guyyaan kun guyyaa akkaan jabaati guyyaa ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam abbaan keenya Aadam keessatti dhalate keessatti du'e guyyaa qiyaamaan itti taatu sawwaan ta'eef guyyaan kun guyyaa guddaadha. Obboleeyyan kiyya Islaamaa anaa fi lubbuu tiyyaa fi teessaniifis waliin dhaamu barbaadu guyyaa kana keessatti salawaata ergamaa rabbii irra buusu zikrii heddummeessu khayrii kadhaa harka rabbii ol qabu tana waan akkanaa khayrii irratti wal kakaasu. Kanaafin dhaamsa gabaabaa kana isiniif fidee dhufe waan tana taateef jecha lubbuu tiyyaa fi teessaniifis dhaamsa kanaan qaba. Insha Allah ta'ala rabbiin guyyaa Jumaa dhufuun akka nu eegu insha Allah rabbiin waa tursiisu jecha dhaamsa kiyya gabaabaa asumarratti gabaabsaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.